Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka moltan sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa eegaleera. Itoophiyaan Sudaan daangaarra haleellaa banuu himte. Akkanumaan qocollaa fi bakkeewwan irraa gara gandootaatti dhukaasuu irra kan darbe homaa miidhaan ga'es lubbuun namaa darbees hin jiru. Gamtaan Afrikaa fi IGAD biyyoonni lamaan muddama daangaarraa akka tasgabbeessan gaafataniiru. Lammiileen ajjechaa gimbirraa hafan gargaarsi gahaa nuungaa hin jiru jechuun komatan. Wanti hanga yoonaa nuuf kenname hin jiru. Midhaanii fi uffata nyaata daa'immanii wantoota isaaniif barbaachisu dhaqqabsiisee jira jechuudha. Barattoonni kutaa 12ffaa yuunivarsiitiiwwanitti akka qorataman murtaa'uu badhaasa muuziqaa Haacaaluu Hundeessaa guyyaarraa adeemsifame irrattis gabaasa qabna. Ammayyuu taanaadha. Sudaan daangaa irratti haleellaa banuu aangawaan mootummaa Itoophiyaa BBC'tti himan. Ministeera Muummee Abiy Ahmad ergaa afaan Arabaan dabarsaniin biyyoonni lamaan akka wal dhaban kan fedhan jiru, garuu biyyoonni lamaan rakkoo isaanii ofumaa furuu danda'u jechuun ibsan. Ministeerri Deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbada Deessisaa waraanni Sudaan haleellaa raawwatu mirkaneessaniiru, garuu miidhaan dhaqqabee hin jiru jedhan. Gamtaan Afrikaa fi IGAD immoo biyyoonni lamaan nagaa akka buusan gaafataniiru. Rakkoon daangaa deebi'ee kan ammaate eega Sudaan torban darbe waraanni kiyya 7 Itoophiyaan ajjeefaman jettee himattee boodadha. Firaafoolii dhugaasa gabaasa qabdi. Humnoonni Sudaan ollaawwan Itoophiyaa daangaatti dhiyoo jiran meeshaa waraanaa gurguddaan haleeluun gabaafamuu isaa hordofee Gamtaan Afrikaa yookaan AU'n tasgabbii buusaa jedheera. Dura ta'an Koomishinii AU obbo Muusaa Faakii Mahammad waldhibdee daangaa biyyoota lamaanii hammaachaa dhufeef tasgabbii fi mariitu falaa jedhani. Ibsa hoogganaan AU kun baasaniin biyyoonni obbolaa lameen kun waldhabdee qaban kamuu karaa nagaan hiikkachuu qabu jedhaniiru. Kana malees daangaa biyyoota lameenii kana irratti badii lubbuu dhaqqabeefis gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Gamtaan biyyoota bahaa Afrikaa IGAD gama isaatiin muddamni biyyoota lamaan gidduutti adeemaa jiru akka yaaddeesseen himeera. Barreessaa olaanaan dhaabbatichaa obbo Warqinaa Gabayyoo ibsa baasaniin biyyoonni obbolaa lamaan kun muddama kana tasgabbeessuu qabu jedhani. Dabaluunis gocha muddama birootti isaan geessurraa akka of qusatanii fi dhimma kana waaraan furuuf filannoo dippiloomaasii akka barbaadaniif aangawaan kun waamicha dhiyeessaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad miidiyaa hawaasummaa irratti ibsa afaan Arabaatiin kaa'aniin biyyoonni lamaan waldhabdee gidduu isaanii jiru ofiin furuuf dandeettii qabu jedhaniiru. Dabaluunis eenyu kan jedhu maqaa utuu hin dhahin biyyootiin lamaan waldhabdee keessa akka seenaniif qaamoleen barbaadan jiru jechuun biyyootii lamaaniif wanti barbaachisu nagaa fi waltumsadha jedhaniiru. Dhimma Sudaan haleellaa guddaa gaggeesseera jechuun ibsitee fi gabaafame irratti BBC'n kan dubbisee ministeerri deetaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbadaa Deessisaa wanti uumame hanga gabaafame sana guddaa miti jedhaniiru. Wanti hafarsamaa jiru odeeffannoo sobaadha. Miidiyaaleen adda addaa Sudaan haleellaa guddaa akka Itoophiyaa irratti gaggeessiteetti dubbatu. Dhugumaan qocollaan tokko jiru. Akkanumaan qocollaa fi bakkeewwan irraa gara gandootaatti dhukaasuu irra kan darbe homaa miidhaan ga'es lubbuun namaa darbees hin jiru. Haleellaan xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa gurguddoon deeggarame gaggeeffameera gabaasi jedhu sobadha. Wanti akkanaa hin jiru. Sudaan lafa dabalataa to'attees hin qabdu. Yeroo Itoophiyaan TPLF waliin waraana irra turte sana akka carraatti fayyadamuun daangaa ce'anii gara kana akka dhufan ni beekama. Bakka yeroos qabataniis akka gadhiisaniifis irra deddeebiin gaafachuutti jirra. Guyyaa 3 duras wanti ture yaaleedha. Loltoonni Sudaan hidhattoota TPLF qabatee deeggarsa isaaniin seenuuf yaalee ture. Isas ammoo milishoonni ittisanii tarkaanfii irratti fudhataniiru. Lubbuu waldhabdee kanaan darbeef ammoo nutis gadda keenya ibsineerra. Kanarra kan darbe bakki to'atamees ta'e wanti haaraa homaa hin jiru. Itoophiyaan ummataa fi mootummaa Sudaan waliin furmaata nagaa uumuun filannoo keenya jalqabaa akka ta'e irra deddeebiin ibsiteetti. Ammas ejjennoon keenya hin geeddaramne. Ta'us garuu nagaan waan barbaadameef qofa hin dhufu. Qaama tokkoon qofa hin mirkanaa'u. Nuti kanarra darbee waan dhufu ittisuuf birmadummaa biyyattii eeguuf qophii gahaa qabna. Akka barbaadan Itoophiyaa seenuun waan fedhan godhanii ba'uun hin jiraatu. Nageenya ummata keenyaaf jecha tarkaanfii kamuu fudhachuuf dandeettii isaas qabna.
ማንኛውንም እርምጃ በመውሰድ ራሳችንን የመከላከል አቅሙንም አለን። ሂመት ኢትዮጵያን humnootni TPLF Sudaan waliin ta'uun hojjechaa jiru jedhu TPLF guutummaatti haaleera. Barattoonni kutaa 12ffaa qorumsa biyyaalessaa yuunivarsiitiiwwanitti akka qorataman murtaa'e murtee kana ministeerri Piroofeesar Birhaanuu Naggaa guyyaa irraa beeksaniiru. Kana dura wanti barame manneen barnootaa baratanitti akka qoraman ture. Sababii kun godhameef kan gaafanne Daayirektarri Kominikeeshinii Ministeerichaa Aadde Alamaworq Hizqeel hanna qorumsa hammaate ittisuufi jedhan. ከፈተና ስርቆት ጋር ተያይዞ ያጋጠሙ ነገሮች ነው። Waggoota muraasa darbee hanna qormaataa wal qabatee wantoonni mudatan turaniiru. Hanni yeroo baay'ee qormaata yeroo geejjibsiisan kan mudatu waan ta'eef isa to'achuuf yuunivarsiitiiwwanitti akka qoraman murtaa'e. Yuunivarsiitiiwwan manneen barnootaa caalaa kompiitaroota akkasumas tajaajila intarneetii waan qabaniif ammaaf murtii kanarra ga'ame. Adeemsa keessa yuunivarsiitiiwwan qormaata onlaayiniin akka kennan ni taasifama. Hanga sun ta'utti garuu yeroof yuunivarsiitii keessatti akka qoraman ta'a. Amma moduun gaggabaabaan sinitti maa Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa dhalattoonni Tigraay 9,000 ol naannoo Affaar keessatti kaampii tokkotti akka turan taasifaman hatattamaa fi haalduree malee akka gadhiifamaniif gaafate. BBC'n dhiyoo namoota achi turanii fi jiran irraa akka odeeffatetti buddee galee kaampii Samaraa fi Agiitti haala mijataa hin taane keessa jiru. Ameerikaan haleellaa Raashaan Yuukireen irratti gaggeessitee hordofuun waraana ishee Awurooppaa keessa jiru akka dabaltu pirezidaanti Joo Baayiden ibsan. Murtee kanaan US wiirtuu muummee waraanaa dhaabbataan Poolaand keessatti hundeessuuf dooniiwwan waraanaa gara Speen geessuuf xiyyaarri waraanaa gara UK fi loltoonni lafoo immoo gara Roomaaniyaatti ni ergamu. Lafti qarqara galaana Los Angeles waggaa 100 dura humnaan abbootii qabeenyaa gurraacha irraa fudhatame amma dhaloota isaanii amma jiraniif deebifame. Bara 1912 doolaara 1,225 bitame. Lafi kun amma lafti kun doolaara miiliyoona 20 akka baasu tilmaamama. Godina Wallagga Lixaanaa Gimbiitti haleellaa torban dura raawwateen hanga yoonaa namoonni 4,500 ol buqqa'uu aangawaan godinaa BBC'tti himaniiru. Haleellaa hidhattootitti himatamaniin namoonni 100 lakkaa'aman akka ajjeefaman jiraattonni BBC'tti himaniiru. Taatollee mootummaa lakkoofsa namoota ajjeefamanii hin ibsin jira. Gama kaaniin manni maree dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa koree namoota 13 ajjechaa Gimbii qoratu hundeessuun isaa ibsameera. Jiraattonni haleellaa raafanii fi BBC'n dubbise deeggarsi isaan bira ga'us xiqqaa fi gahaa akka hin taane himaniiru. እስካሁን የተደረገልን ነገር የለም ግን አሁን እንኳን ያው wanti hanga yoonaa nuuf kenname hin jiru. Uummata baay'eetu buqqa'e. Bakki itti dhiyaatan hin jiru. Uummanni tasgabbaa'uu hin dandeenye. Masjiida bosona keessa jira uummanni. Ammayyuu yaaddoo qabna. Gara naannoo Amaaraa kan deemaa jiran jiru. Daakuu fidanii nuuf kennaniiru. Garuu wal hin geenye. እሷም አላዳረሰችም በቃ በጨለማ ላይ ነው ያለነው ራሱ ንብረትና ሲኒ ያልቀረም Qabeenyi siniinuu hin hafne mana tokko keessa 4-5 taanii dahanneerra. Nyaata immoo akaayis mulluus nyaataa jirra. Dhufanii nu gaafataniiru. Garuu gaafachuus hin jedhamu. Daakuu kiiloo tokko nama tokkoof kennaa jiru. Ammas yaaddoo qabna. Koreen fannoo diimaa Itoophiyaa gargaarsa qabatee tolee fi arjoo giddaa dhaqqabuu beekseera. Dhimma komii jiraatota kanarratti kan gaafanne godina Wallagga Lixaatti hooggantuun buusaa gonfaa Oromiyaa Aadde Natsaannat Alamaayyoo gargaarsi gahaa akka jiru himan. Guyyaa rakkoon sun mudate kaasnee akka godinaattis wanti nuti hin qaqqabne jira. Garee arjoo irraa buqqa'anii jiraniif immoo mootummaan federaalaa fi naannoodhaa gargaarsa isaan barbaachisu qaqqabsiisee jira. Dhaabbanni fannoo diimaa addunyaatti deeggarsa geesseetu jira jechuudha. Tokkoon isaa yoon siin kaasite wanti bira ga'amuun sarara jiraatan bira geenyeetu jira. Garuu immoo xiqqoo sodaama keessa waan ofii isaanii jiraniif ala gargaarsa mootummaanis dhaabbileen adda addaas akka qaqqabaanii jira jechuudha. Lakkoofsi namoota aanaa Gimbii ganda tolee ajjechaa raawwatee booda kan baqata lakkoofsaan meeqa? Amma namni baqatee arjoo irra jira jedhamee lakkoofsi nuuf kennamaa jiru nama 4,778 jedhamee ragaa Wallagga Bahaarraa fudhanneetu jira. Tole warri kun aanaa Gimbii ganda toleerraa buqqa'anii erga ajjechaa raawwatee booda. Aanaa Kolee bukkee ceetee gaafa jettu immoo iddoo Sennee jedhamtu kan Benishaangul Gumuzii kan taate achirraas namni buqqa'ee sodaarra achitti rakkoon hin uumamne garuu sodaamarraa kan ka'e buqqa'ee namni
Arjoo guddattuu iddoo jedhamtu jira jechuudha. Tole arjoo guddattuun godina Wallagga Bahaati. Godina Wallagga Bahaati nama achi jiru kanaaf immoo mootummaan federaalaas naannoon midhaanii fi uffata nyaata daa'immanii wantoota isaaniif barbaachisu dhaqqabsiisee jira jechuudha. Isaan alatti maal jedhu jiraattonni dubbisnee ganduma tolee keessa kan baane mootummaan nu dhorkaa jira nuti immoo asii nageenyi nutti hin dhaga'amu asii ka'uu barbaannaafaa jedhu. Kun egaa namni sodaatee jechuu danda'a. Haalli achi keessa jiru haalli tasgabbaadha. Nuti sidhannee akka godinaattis mariisifamaniiru jarri kun naqanii jechuu hin jedhu kan sodaan itti dhaga'amuu danda'a maaliif rakkoon irra geera waan ta'eef garuu immoo amma nageenyi isaanii mirkaneessuu fi mootummaan qaama nageenyaa achitti ramadee qaamni nageenyaa achi jira jechuudha erga guyyaa sanaatii kaase. Ganda tolee keessa nama meeqa jiraata ture hin beekama ture? Nama meeqa kan inni jiru naannoo nama 12,000 oliin ta'u natti fakkaata kan achi keessa jiraatu. Sablammii ma jira sabni Oromoo achi keessa hin jiraata. Sabni Walloodha. Walloonni kunis achi keessa hin jiraatu jechuudha. Hundumatu achi keessa jiraata. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu amma immoo kallattiidhaan gara Finfinnee deemna. Guyyaarraa badhaasni Haacaaluu Hundeessaa yookiin immoo kan maqaa artiistii waggaa 2 dura ajjeefameen dorgommiin muuziqaa taasifamaa ture irraa badhaafamaatu jira. Sagantaa kanarratti immoo riippoortarri keenya maatii olaanaa hordofaatu jira. Finfinneetu jira kallattiidhaan bilbileeraa fi maatii wanni agartee maali sagantaan kun haala akkamiin adeemaa jira? Tole egaa badhaasni Haacaaluu Hundeessaa yeroo jalqabaatiif har'a marsaa tokkoffaan isaa adeemsifamaa jira. Innis waggaa 2ffaa guyyaa inni itti ajjeefame ilaalchisuudhaan har'a kan gaggeeffame. Badhaasni kun Finfinnee hoteela Ililliitti har'a gara sa'a 11 irraa eegaluudhaan kan gaggeeffamaa ture. Hanga sa'aatiin sitti dubbatu kanaattuu sagantichi hin xumuramne keessumaa miirri namoota sagantaa kanarratti hirmaachuuf dhufanii waan addaa ture. Keessumaa yeroo yaadannoo sammuu taasifamuuf namni hundi miira keessa galeeti galmi guutuun badhaasaaf kan dhufe osoo hin taane boo'icha cimaa keessa galee galmi guutuun wacaa fi boo'ichaan kan guutame ture daqiiqaawwan muraasaa fi saganticha ibsamaa ture egaa nama hedduu miti kan hirmaate nama murtaa'eedha. Gaazexeessonni maatiin artistichaa akkasumas immoo artistoonni bebeekamoon namoonni bebeekamoon hedduun kan irratti hirmaatanidha sagantichi. Tole baay'ee bareeda. Nutis feesbuukiidhaan kallattiidhaan hordofaati turre. Hagammaa tureen artistoonni badhaasa fudhatan jiru. Hanga bilbilaan sitti haa ta'u kanaatitti badhaasni gosa garaagaraas kennameera. Fakkeenyaaf badhaasni Haacaaluu Hundeessaa kan marsaa jalqabaa kun egaa sirboota afaan Oromoo gosa 10 kan badhaasichi qophaa'e. Kanaan alatti immoo addatti namoonni badhaafamanii turaniiru. Fakkeenyaaf weellisaa Ibrahim Adam, Haloo Daawwee fi akkasumas immoo weellisaa Zaa'iin Wadaajoo addatti namoota qabsoo sirbaa Oromoo kana keessatti aarsaa guddaa kaffalan jedhamuudhaan beekamtii argatanii kan jirani. Kanaan alatti immoo walaloo cimaa bara kanaa akkasumas immoo walaloo fi yeedaloo cimaa bara kanaa akkasumas immoo weellisaa cimaa bara kanaa jedhamuudhaan kanneen badhaafaman jiru. Weellisaa Yoosan Geetahuun ammoo gosa lamaan injifatee jira. Innis weellisaa cimaa bara kanaa fi walaloo fi yeedaloo cimaa bara kanaa akka jedhuun gosa 10 keessaa 2 injifatee jira. Gosa sadaffaadhaanis kaadhimamee akka jirudha. Dorgommichi hin xumuramne kanadha sagantaa hanga ammaa jiru. Tole gaaffii koo xumuraati. Tarii maatiin faa namoonni itti dubbattee jiru waan siin jedhan qabu? Maatii keessaa haadha warraa weellisaa Haacaaluu Hundeessaati waltajjicha irratti haasaa kan taasisanii keessumaa haasaan isaan taasisan haasaa miira nama hirmaatota sanii jeeqe ture namoota hedduu kan boocise ture. Walaloowwan Haacaaluu Hundeessaa sirboota isaa keessatti eeraa ture kaasuudhaan miira namootaa kana hedduu namoonni miira keessa galanii akka bu'an kan godhu ture. Bifa xalayaa fakkaatuun hanga dhugaan kee argamutti uummanni hundi bifuma amantaa isaa qabuun kadhannaa godhuu fi haqni isaa akka argamu ammallee dhugaan isaa akka bu'u cinaa dhaabbadhaa akka jedhu ergaawwan akkasii akkasumas immoo jaalalaa fi marattee kabaja weellisaa kanaaf qabdu waltajjii kanarratti ibsuudhaan miira hirmaattotaa hedduu kan boojee namoota hedduu miira keessa kan galche ture haasaan isheen har'a waltajjii badhaasa kanarratti taasise. Tole guddaa galatoome maatii. Galatoome. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa xumuramee ammayyuu taanaan ture halkan gaarii.